አንድ ጊዜ እዚህ መሆን ምንም አያስፈልግም። ልሄድ ነው። የት ነው የምትሄደው? ወደ ቤቴ ነው። እንዴት እንደዚህ አይነት ሀሳብ ታስባለህ? እናንቺ ልንግባባ አልቻለም እና አሁን እንደዚህ አይነት ውሳኔ የሚያስወስን ነገር ምን ታገኘ? ምንም የማያስወስነኝ ነገር ስላለ ማለት እዚህ የምቆይበት ነገር ምንም የለም። እንደፈለግክ ደስ ሲልህ መተህ ከአንቺ ጋር ሆናለሁ፣ ደስ ሲልህ ተነስተህ ደግሞ እሄዳለሁ እንድትለኝ አልፈልግም። እኔ እና አንቺ መታረቅ ካልቻለን አብረን መሆን ካልቻለን ምን አገቶኝ ነው? አልተጣላንም እኮ አይደለ እንዴ? እያወራን ነው አይደለ? እያወራን ነው። ምን ሆነ? ምንም አልሆንም ማለት ውሳኔን ወስኛለሁ። ምንም ላደርጋል። እሺ እንደዛ ከሆነ እኔ ውሳኔን ወስኛለሁ። አትሄድም። እንደማላስፈልግሽ ነገርሽ ምንም አልሰራም። ስለዚህ መልካም ህይወት ልሽ ራሽን ጠብቂ። ለምን ስነ ስርዓት አይነቻልሽ? ደስ እሄዳለሁ። በጠዋት ቀስቅሳኝ ቀኔን አታበላሽብኝ ብሩኬ። በእናትህ ስነ ስርዓት ይኖራል። ደስ እንዳለሽ እንድትወሪኝ አፍሽን ከፍችብኝ አልፈልግም። ገብቶሻል? ተከባበረን እያከበርሽ እንድትኖሪ ነው ፈልጉ እና ከዚህ በላይ እንዴት ላክብር? ውሳኔን ተናግሬያለሁ። ከዚህ በኋላ መቆየት ማድረጉ ነገር አሰላሙ አሌይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። ሸማ ሀርከፉኔ እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ አላችሁ? ቤተሰቦች አለን። እንግዲህ ዛሬም ብሩክና ሀይሜ ሁለታችሁ መጥተዋል። ጠዋት ነው ቪዲዮ የቀዱት። ቪዲዮ ጠዋት ነው ግን የለቀቁ አሁን ነው ሌሊት። ብሩኬ ከዚህ በኋላ እዚህ አልቆይም፣ ቤት ሺ ያረሺ ሁሉም ነገር አመሰግናለሁ። ራስሽን ጠብቂ፣ ወደ ህይወቴ አትምጪ፣ ወደ ህይወትሽ እኔም አልምጣ ብሎ ነው ቤት ትቶ የወጣ ብሩኬ። ከባድ ነው እንግዲህ። መቼ ይታረቃሉ? መቼ አንድ ሆነው ይመጣሉ ብለን ስናስብ ነገሩ የበላሸ ነው እንጂ መስተካከል ነገር የለም። እስካሁኑ ብሩኬ ከቤት ወጣል። አሁን እንግዲህ ምንም አንቺ ጠንካራ ሴትሽ ነሽ፣ ሁሉም ነገር ትችላለሽ ማደረግ። ራስሽን ጠብቂ። ትናንትና ነገርሽኝ እኔ ለህይወትሽ ትርጉም የለም ትናንትና ነገርሽኝ። አሁን ወደ ቤት እሄዳለሁ ወስኛለሁ፣ ወደ ህይወት አትምጪ ነው ያለ። ሀይሞ ደግሞ እንዴት ልጁ እሱን ተይ ያለ ያስፈራራ ነው። ብሩኬን ተይ ብለው ያስፈራራ ነው። እንዴት አንተ ደግሞ ስፈለግ ትመጣለህ፣ ስፈለግ ደግሞ ትሄዳለህ። አሁን ችግር ላይ ጥላይ እንዴት ትሄዳለህ ብላ ነው አትሄድም ያለችው። እሱ ደግሞ ውሳኔ ወስኜ ሲጨርስ በኋላ እንዴት ይሄ ገባሽ? በፊት ለምንድን ነው አረዳሽም ብሎ ነው የሚጨቀጨቁት። እንግዲህ እንዳያችሁ ነው፣ ጭቅጭቁ እየቀጠለ ነው። አሁን ደግሞ እነሱ የምናገሩ ሁለቱም ተስፋ ያስቆርጣል። እውነት አንዳንድ ጊዜ ከባድ ነው ብታይ፣ ከባድ ወላሂ ከባድ ነው። እንደ እሷ አትሂዲ ብላ ነው። እሱ ደግሞ ወስኛለሁ፣ ከወሰንኩ በኋላ ደግሞ ምንም ብትይ አልሰማሽም ብሎ ነው የወጣ። እሷ ደግሞ እዚህ ቤት አታገኝም ነው ያለችው። እንግዲህ ሁሉ ትምርምስ ወጥቷል። አሁንም መታረቅ አልፈልግም። ብሩክ ሀይሜ ነገርም አልታወችም። ብሩኬ ደግሞ ካልረዳሽ እኔ ጋር ካልሆንሽ እኔ ህይወትሽ ውስጥ ትርጉም ከሌለ ምን ይሰራል? እዚህ መቆየትም አልፈልግም። ከዚህ በኋላ እኔም አንቺም አይንሽም አልፈልግም፣ አንቺም እንደዚህ ነው ብሎ የወጣው። ከባድ ነው ወላሂ፣ በጣም አስጠላኝ። አሁንስ ወላሂ እነሱ እኔ እንጃ ወላሂ፣ አንዳንድ ጊዜ በጣም ከባድ ነው። ጋረቢ ለምንድን ነው ነገሮቹም አልተውም? ሰው እኮ ይሄ የበለጠ ችግር ሰርቶ አንድ ይቅርቅር ይባላል፣ አንድ ላይ ይሆናል። ይሄ ያለፈ ህይወት እንዴት ሰው ይጋጫል? እንዴት ሰው እስከ መለያየት ድረስ ይሄዳል? ያለፈ ነገር ያለፈ ህይወት አሁን ነው የምንመለከትሽ እንጂ ያለፈ የድሮ ህይወት አልመለከትሽም። ይመለከትሽ አሁን ነው ሀይሜ። እንዴት እንጃ። akkuma argitan egaa har'as ciqici isaaniitiin dhufanii jiru jaalalloonni keenya. Burukkeen egaa kana booda atis jireenya kee jiraadhu, anis jireenya koo jiraadha. Egaa hiyyoo tokko keessaa bahi, anis hiyyoo tokko keessaan baha. Malkaam iddil jedhee biraa deemee jira mana keessa. Egaa ciqiciin akkuma itti fufeetti jira. Garuu
namni tokko kanaa olitti balleesseyyuu dhiifatama walii godhee walumaan jiraachaa jira. Kan Haimee kun maayil? Kan Burukee kun maayil? Burukeen yaallafee hiyyoota noo jedha. Kan duraatii eddeessitti dabalameen waa tokko hin hojjenne. Haimeen immoo mitii jette giggette haftee achirratti jechuudha. Namni kanaa olitti balleesseyyuu isa dura kee miti Haimee. Isa waan si duraa laayifii dura kee mitiyyuuti laafii matoo booda kee ta'eyyuu Haimee otuma eddeessitti dabalamee kan hojjete ta'eyyuu ashannafuuf jettee wallaahi amma xiggiitti deemta malee akka kanaa miti sila. Wallaahi amma xiggiitti deemteetti agarsiista malee akka kana barri bantee akkuma abbaan arge barri sitti qosqosee dhufee ol sitti galuu kana miti Haimee dhugaa rabbii. Amma akka jettutti gasheenillee mucaan na as faraarra'aa jira. Burukee dhiisi jedhee na as faraarra'aa jira. Kaleessaatii qabee jechaa jirti. Burukeen immoo nan barbaachisu ani gizeen malee san dhukkubsateen malee naan jette hanna san dhukkubsadhes immoo nakka bakka buukee hundaa keef galatoomi. Kana booda ani fatii addaan baanii jireenya keenya jiraanya ciqii dadhabeera amma yoomitti ani nama hundaa kanas wajjiniin sababa keetti kanii wallaluu fi amma yoomittidha. Amma yoomitti. Kanaafiyyuu atis immoo kanaa booda jabduu dubartiidha hunda gochuu dandeessaa of eeguu dandeessaa of eegii malkaan hiddil jedheera. Waan gaarii rabbiin siifaa kenne jireenya kee keessatti jedhee biraa deemee jira. Nama gaddisiisa dhugaa dubbachuuf wallaahi hirribarraa kaasee jechuudha ganamadha bareedha. Hirribarraa qosqosee ishee kaasee akkas jedhee biraa kutee sokkeera. Kaatee hin deemiinis hin jenne akkuma teessu kanatti haftee innis bahee kuteera gosi nyaalloo jedheera murteessee jira wanta murteessee irraa moo na deebisuu hin dandeessu gizeessi kadhu na agahuu hin dandeenye dhiisi Haimee laayifii duraadha ishee wajjiniin tikstii barreessuu naqiin ishee wajjiniin mataa kubsatuu naqiin jennaan diddee ta'ee fi eddeenan amannee na amanuu eddee hin qabne maaliif yeroo keenya waliin gumnaa anis immoo abbuma argee wajjiniin maafi wallolaa. Kanaafiyyuu jireenya kee gaarii rabbi si haa kennu kan inni jechaa jiru. Egaa Haimeen immoo achirratti rakkinni gizee tokko waan dhiira baay'ee argineera. Dubartii wajjiniin akka barbaadetoo ta'u kan obsaatiin irra darbee harka keessa gashachuuf taaggalu dubartiita baay'ee dhugaa rabbii. Burukeen immoo waan duraa ta'eef Haimee kanarratti xiyyeeffattee kanatti hintinii jette jaalalli keessan bareedaa kana eessa geessate namni jedhee si yaadu akka kanatti dabarsitee alsaxim የልቤ ካውያ ishee jette irraanfattee Haimiyye አሳልፈህ አልሰጥም የልቤ ካውያ አልሽ። ዛሬ ምን አገኝተሽ ነው ታዲያ አሳልፈሽ የምትሰጪ የምትቻልሽው? Kanaafiyyuu baay'ee tokko ulfaataadha dhugaa rabbii. Ijoollee eessa geessi jedhan ijoollee guddetti argamte jaalalli isaanii wallaahi hannamni xiqqaan irratti gubate hinaafan mataa nyaate jaalala isaanii wal jaalala isaanii kunoo akka kanatti bixbixee lafa taa'ee jechuudha. Walii galtee wal amanummaan dhibame sirriitti jechuudha. Haimeen ani isheen jettu ishee wajjiniin narraa orkii waliin haasoftaa jettee jirti jechuudha. Inni haniin jedhu maan nagashe isheetiinii jedhe. Ani amma jireenya kee keessatti ati fiqireenyaa durii waan natti dabarsite fiqireenyaan durii sun dhufee anaa waa jedhee dhufee anaaf si jaalala koof jaalala kee ani balleessuu jeequun hin qabu. Na ilaashisatu laayifiin duraa eddee dhufee sitti dabalamee bichaan na ilaashisa malee wanti dura darbe sun na ilaashifatu jaalallee tokko yoo qabaatte jaalallee qabuu kommoo hin beekta durayyuu addabaabii irratti bahee gaaffii irratti himee jira jechaa jira jechuudha. Kanaafuu Haimee itti yaadi dhugaa gizee tokko warqiin harkaa qaban sibiilaa jedhe warqiin harkaa qaban sibiila namatti fakkaatu. Irri dhufa garuu irri dhufa amma xeebartuutti amma akka burukeessii ta'uudha bas narga ani immoo ani dhugaa dubbadha akka burukeessa argatta jedhee yaadu akka burukeen argattu garuu immoo kanarra hundaa dhiistee dabarsitee namaa kennuu dhiistee otoo qabattee otoo xifaatiin inni duraa si duraati wanta ta'eef eddee sitti dhufee miti yoo dhiistee fi yoo barri banuu dhiistee jaalala kee akkuma duraatti itti deebitee yoo diina gubdee warra addaan sin baasuuf ganamaa galgala rakkatu halkaniif guyyaa hirriba dhabu dubartii taanis dhiira taanis namni sinii ciisen jiru bara qanna'anii gubatanii kan ammoo maaliif barrii bante ati yoo dhiiste yoo irra darbitee ish dhiifatam
jaalala keenya akka duriitti deebine kanaa boodatti inni darbeera isa kanaa boodatti walaa xanaqqadhu yoo jettanii waliin deemtan maal rakkina qaba amma yoomitti inni jechi warra sin daawwatu si wajjiniin gubatee mamma dhugaa rabbii wal fixanii wal arrabsanii mataa gadi wal gaggashanii sabuma keessaniitti bara jaalalama keessaniif inni haymee jaallatu burukee gadi galgashi inni burukee haymee jaallatu burukee gadi galgashaa jechuudha. Inni burukee jaallatu immoo haymee gadi galgashaa jechuudha. Duraan sababa haadhaatiin amma alhamdulillah haadha dhiisanii jarma lamaan itti qabataa jiru jechuudha. Kuni sababni isaa sabuma sin qilleensa wal naxxaniifidha. Sabuma qilleensa wal naxxaniif kun hunduu. Amma yoomitti warra sin daawwatuuf kabajaa hin qabdani warra bakka si yaaddan sin geessiseef kabajaa hin qabdani. Dhugaa rabbi gisee tokko asaabaatti yaadaa dhugaa rabbi gochuuf. Baay'ee tokko ulfaata jechi eddee keessanii maalumayyuu namni dhugaa rabbii ani beeka gisee tokko garuu maalumaaf iyyuu jinnoota sin keessa galtee wallaahi addaan sin baasuuf akkas halkanii guyyaa rakkattu kana rabbiin jidduu keessanii haa baasu dhugaa rabbii xiqqaan guddaan hankal sin hin beekne karaa irratti sin argee dhufee jireenya keessan keessa galee sin gubaa amma yoomitti kun amma yoomitti. መጨረሻ ምክሬዳ መጨረሻ እሺ ጎርሱዳ የቻጅራ እንዳይሰማችሁ ስንትን አጋሙኒ hinjira ኩኒ ምስኪን ለፍቅራችሁ ለምናችሁ የሚገባችሁ ነገር አላደረግም ብዬ አስባለሁ። የሚገባችሁ ብዙ ነገር አልመለስንም ብዬ አስባለሁ። ለእናንተ ማድረግ ያለብን እናንተን ለማስደሰት በጣም ከሚገባው በላይ ማድረግ ይገባል ነበር ለእኛ ከምትሆኑ ነገር አንፃር ማለት ነው። ያንን ነገር ብዙ ይቀረን ነበር። ብዙ የእናንተን ፍቅር ለመመለስ በጣም ብዙ ይቀረን በጣም ብዙ መጣር ይጠበቅብኝ ነበር አውቃለሁ። ከማድረግ አልችልም። ምክንያቱም ብሩክ የራሱ ሲያወራ ህምባ ሀንቆት ነው ከባድ ወላሂ እውነቴ ነው የምላችሁ ህምባ ተናንቋል ሲያወራ ራሱ ማለት ነው። ማለፊ ህምማን በቃ dubbachuu dadhabee himmaan isa guute giddii odeessaa jira jechuudha. In ulfaata dhugaa rabbii jiraachuu fi namoonni gammachuu keessan ibsattan immoo of tasgabbeessaa isaan addaan ba'anis bakka burukeen argattanii bakka haimees hin argattan of tasgabbeessaa dhugaa rabbii tasgabbii wanti sin firaas hin jiru wanti si gammachiisu hin jiru dhugaa rabbii. warri baala komentii jechuudha akkasamiina komentiitiin jala deemtanii wanta tokko wallaahi hiyyooti hillifa yaagganyaale hiyyooti qaxxilaal kanaafiyyuu wanti sin gammachiisu hin jiru adda ba'umsa namarra gammachuutti fura'uurra wallaahi tokko ta'utti fura'a tokko akka taanitti gammadaa malee addaan ba'uutti hin gammadiina warri gara haimees warri gara burukees wanti sin gammachiisu hin jiru jechi amma burukeen akkas je'eef addaan ba'u miti isaan addaan ba'u miti jecha kana jedheef addaan ba'u miti yoo rabbi sila murteessine yoo ta'e malee yoo rabbi sila murteessara ta'eessa yoo dhaqani jarra hanuma liitti naanna'anii dhufan wanti nama gammachiisu illee hin jiru gammadiina baay'istanii firaati keessa galiina kanaafiyyuu warri bareeda መልካም ሰዎች አላችሁ ጥሩ የምትጻፉም ሰዎች አላችሁ ሁሉም ነገር ምን ይደረጋል እንግዲህ namni bareeda waan gaarii barreessitanis jirtu jalatti warri immoo nama jibbisiisu barreessitanis jirtu inni harka keessanis ni deebasa akka barbaadaniya maaf akkas goote namaan jechuu hin dandeenyu sa'aatii kanatti harka keessan argattu hundumti keessanuu jechuudha. Kanaaf wanti nama gammachiisu hin jiru akkas jedhanis deemanii miti ammas immoo harka haimee jira burukee harkatti deebisachuuf harka haimee jira ammas dabarsitee eenyuuf ulaachuu dhiiste irra dhaabattee diina gubuu qabdi haimee እኔ ምልሽ ሃይሜ ወላሂ እውነቴ ነው ምልሽ ምንም ቢሆን ምንም አብሮ አደገሽ አብሮ ሁሉም ነገር አሳልፈሽ እዚህ ላይ ደርሰሻል።
ይሄ አይደለም ይሄ በላይ ይሄ ይበልጣል ያለፋችሁ ህይወት በፊት ማለት ነው። ስለዚህ አሁንም ጊዜ አለሽ ሃይሜ ብሩኬ እንዳትጠጪ ያዚ እውነት ጊዜ ቀብደማለህ እንደ በርሲተና ማንከኒ ከነፈካት ቪዲዮን ኮረና እጌፈተን ገለተው ማላይክ ሽርና ጉዳ